Akka mooltan hordoftoota Diidaatiib akkam jirtan jirra waqaf galannaa gahu akkuma WhatsAppidhaan waa'ee meeshaalee gatii meeshaalee manaa na gaafattaniif kabajamtoota keenya meeshaa kana yeroo dabarti galchee kara mana kiyyaatti galfadheetan tureeyyuu kara namoota 100 ol jechuudha dhugaan namoota 50 ol waa'ee gatii meeshaa kana na gaafattanii turtanii plus immoo meeshaalee baay'eetu jira isa kana ilaalchiste waliin haasofna jechuudha. So ani meeshaa kana kan bite jechuudha birrii 37 bite dhugaatti jechuudha. Normally birrii 37 bite karaa keessatti mastaawutii qaba baay'ee bareeda meetira tokkoo fi saantimeetira 20 jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha TV stand kan immoo TV stand kun birrii 16,000 meetira 2 16,000 meetira 2 jechuudha. Dheerinni isaa meetira 2. Akkuma argaa jirtan immoo qumsaaxiniin uffataa kun immoo akkuma argaa jirtan qumsaaxiniin uffataa kun birrii 28 ajajachuu hin dandeessanii rakkoon qabu bakka jirtanitti akka narraa fagaanne garuu warreen haga burraayuu haga hoolota asii haga Shaashamannee haga Hawwaasatti deemuu hin danda'a garuu karaa biraa natti ulfaachuu danda'a. Inni biroo immoo halluu biraatiin akkuma argaa jirtan qumsaaxiniin kun meetira 1.50 saantimeetira 50 dheeradha jechuudha. Birrii 28 akkuma argaa jirtanii warri keessi keechan fedhannoo jechuudha bitachuu hin dandeessan. Inni biraa akkuma beekamu algaan kun immoo jechuudha birrii 35 goonniidhaan saaxinii lama ofirraa hin qaba. Karaa keessatiin sibiilli firaashin irra komborsaata firaawanno sibiilliin jira jabaadha muka MDF jechuu barbaadetan I think MDF jechuun maal jechuu akka ta'e isin hunduu hin beektan jechuudha. Inni biraa immoo algaan tun immoo meetira 1 fi saantimeetira 2 wayim meetira kaaya jennaani birrii 19,000 jabaadha karaa keessatiin sibiila komborsaatuun irra rafu hin qaba. Isa kana jechuu barbaadetanii inni biraa isa kana jechuudha. Birrii 34 algaa meetira 50dha. Inni kun meetira 50dha akkuma beekamu. Giddu goonniidhaan akkuma argaa jirtan kan meeshaa adda addaa keessa godhatan jechuudha. Maadha saaxinii dhabu maal jennaan hin beeku garuu inni kun jira jechuudha. So isa kanallee bitachuu hin dandeessanii akkuma beekamu mukti isaa MDF'dha. Muka ajaa'ibaati jabaadha dhugaan sin jedha. Algaa bakka kana biteetan jira waggaa 6 dura taga ammaatti isarra rafaa jira jechuudha. So waa'ee jabina mukaallee jechuudha oma hin shakkinaa isa ani isiniif jira jechuudha oma yaadina waa'ee kana. So inni biraa immoo soofadha. Soofaan kun jechuudha L shape ta'eetoo baay'ee dheeraadha birrii 55,000 kana gadis hin jira. Kana ga 38 kana ga 44 kana ga 35 illee hin jira. Garuu the most kan jabaate jechuudha. Mana kiloo ijaarratanii mana keessa yoo godhachuu yoo barbaadan isa kana bitadhaa. Wannoon firaashiin yookaan immoo ispoonjiin isaa jechuudha boondiidha jabaadha jechuudha. Boondiidha jabaadha isa kanallee bitachuu hin dandeessan. Inni biraa meetir kaayaa diizaayina ajaa'ibaa algaa halluu adiidhaan kan hojjetame goonniidhaan akkuma argaa jirtanii saaxinii takaafaachii 2 qaba akkuma argaa jirtanii birrii 30,000 jedhamaa jira. Kana bitachuu hin dandeessanis hin jedhe qaxaleewwan kiyyaa waan gaafattaniif didaa kun meeqa meeshaa bitachuun barbaada waan jettaniif. So waa'ee algaa ilaalchisee Amin Furniture jedhama magaalaa Mojoo keessan jiraanii ajajachuu hin dandeessanii jabina mukaa hin qaba dhugaan sin jedha Addis Ababa irraa dhufaa asitti hojjechiisanii magaalaa Adaamarraa dhufaatu asitti hojjechiisan jechuudha dhugaan sin jedha. So isa kana jechuudha. Inni biraa akkuma argaa jirtan meetira 50dha algaan kuni meetira 1 fi seentimeetira 50 goonniidhaan akkuma argaa jirtan halluu maadha buleedha moo maal jedhama halluu maal jedhamu beeku kana garuu bareeda dhugaan sin jedha
birrii 35,000 akkuma isin jedhu kunillee jechuudha jabina mukaasa aroon dhugaan isin jedha jabaadha jechuudha MDF dha muka ajaa'ibaa irraa hojjetame jechuudha ani waggaa 7 waggaa 5 waggaa 6 gambite innaa xankaaraadha murtisa inni biraa isintan agarsiisaa soofadha soofaa halluu biraatiin jechuudha 55 kunis akkuma isin jedhu soofan sponjiin isaa akkuma dhugaa irra teessanii ta'u jechuudha ol isin utaalchisa dhugaan isin jabinni isaa jechuudha so isa kanalleen bitachuu ajajachuu dandeechanii duwwaa 920177982 haluunaan jedhaayi akkasumas immoo 30,000 halluu biraatiin wannoo kana algaa kana bitadhaayi karaa fageenya deemuu hin danda'u karaa Wallaggaa karaa Amboo hin beektan garuu haga Hoolotaa haga Shashamannee haga hawaasallee hin jiru meeshaan garuu achi bitachuu hin dandeessan jechuudha no achitti haga achitti ajajachuu hin dandeessan haga Zuwaa haga Baatuu haga Aroon bicha keessan keessa fedhe jechuudha akkasumas immoo TV standii birrii 15,000 TV standii sun jechuudha kanarra dhugaa dubbachuudha kiyya sun 16,000 hojjetame meetira 2 dhugaan isin jedha meetira 2 meetira 2 san kan dursa sanitti agarsiisan birrii 11,000 itti idaattanii ta'u jechuudha bitachuu hin dandeessan isin galeetun qullaadha waan ta'eef garuu birrii 15,000 akkasumas qumsaaxinii tana jechuudha qumsaaxiniin tun jechuudha meetir kaayaadha birrii 20,000 isin galee birrii 20,000 jechuudha kanallee ajajachuu hin dandeessanii injira baay'eedhaan normaalii footoo hin kaasne malee dhugaan isin jedha yaa yeroo baay'ee soofaan meeqaa qumsaaxiniin meeqaa algaan meeqaa jettanii too baay'inaan waa'ee algaa waan na gaafattaniifan kana kan isin fidee dhufe jechuudha malee viidiyoo jedheetii miti jechuudha dhiifamu tokko keessi koo buna na barbaachisa dhugaan isin jedha akkuma akkasumas immoo qumsaaxinni uffataa tun birrii 8,000 isin galee birrii 8,000 normaalii bitachuu hin dandeessan jechuudha kana jechuudha ati maalan ta'eer asma kan biraallee yoo barbaadan karaa keessatiin injira diizaayinii ajaa'ibaa kan ji'a lamaan dura viidiyoo hojjedhe tokko injira isa sanillee jechuudha viidiyoo keessa seenaatii ilaala isin galee viidiyoo keessa seenaatii ilaalati haloonaan jedhaayi sababni isaatis indoom kan ji'a lamaan dura jechuudha ji'a lamaan dura viidiyoo hojjedhe sun dhugaarsin jedhaa gatiin isaanii baay'ee hir'uu kan humna keessan ta'u jechuudha so algaan kunillee akkuma algaa yeroo ammaa jechuudha 35,000 gadi 35,000 30,000 akkanatu jira jabaan isaa jechuudha isin galee jabaan isaa isa kana inni kun immoo kaleechan yeroo dabarteen galchee viidiyoo irratti hojjedheetan jira gatii kana yaa already isinitti himeetan jira irra deddeebi'u viidiyoo jalqabee tokko hidhee jalqabee jechuudha gatii isaa isinitti himeetan jira isa kana jechuu barbaaditanii inni biraa kinoo inni kunillee kanallee hojjechisuu hin dandeessanii kanallee hojjechisuu hin dandeessan birrii 16,000 kunillee TV irra teechistanii normaalii warri jaalattan ajajuu hin dandeessan kana garuu ani kana fedhu sababni isaatis already isaan nan fedhee isaan hojjechifadhe isin galee so isa kana inni biraa kana jechuudha qoy I think isa kana jechuudha
Tuntun normally baay'inaan waan barbaadannatti fakkaatu garuu dhugaa dubbachuudha. Anyways kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuub kana fakkaataa wanti hundu yoo gaaffii qabaatan koomentii jalatti na barreessaa. Koomentii jalatti bilbila kiyya isinifan teechisa. Gaaffii barbaadan gaafachuu hin dandeessan. Ajajachuus hin dandeessan. Isin galee isa kana jechuu barbaadatanii warreen chaanaalii YouTube bitachuu barbaadan immoo viidiyoo irratti hojjechaa ta'u ganzaba qoloqoluu barbaadan kabajamtoota keenya YouTubein gurguramu hin jiran waan ta'eef karaa keessatiin haloonaan jedhaay YouTube gurguramu baay'eetu jira jechuudha. Baay'eenis jaalladha baay'eenis kabaja. Horaa bulaay guyyaa gaarii torban gaarii isiniif haa ta'u nagaan jedha warri bitachuu barbaadan haloonaan jedha. Nagaan jedha horaa bulaay ciao.